nuti ammallee biyya keenya keessatti orma hayyama hin gaafannu ka jedhu kun murtoo keenyadha, ejjennoo keenyadha. Kanaatiif bakka kanaas hin deemnu, asuma bulla, asuma oolla, haga maatii keenya yookaan isuma bakka deemuuf kaane kana haga geenyutti booddee hin deemnu, haga turuun nurra jiru bakka kana turra jennan. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oduu yeroo ammaa kanatti akka lakkoofsa biyya keenyatti gurraan dhala 17 bara 2010 guyyaa sabtiitti nu dhaqqabdee qabannee dhiyaannee jira. Oduu kan isiniif dubbisu ano Obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. qaamonni badii agaaziin hoggantoota Koongirees Federaaliist Oromoo Naqamteef guutee giddii karaa cufuun uggurtee kan jirtu yommuu ta'u, uummata magaalaa Naqamtee dirmachuuf garasitti imalaa turan irratti dhukaasa bantee akka jirtu beekame. Hoggantoonni Koongirees Federaaliist Oromoo mana hidhaadhaa hiikaman hawaasa isaanii dubbisuuf guyyaa har'aa gara magaalaa Naqamteetti kan imalan yommuu ta'u, haaluma isaan magaalaa Naqamteetti dhiyaataniin uummanni Naqamteef naannawa ishee isaan simachuuf hanga magaalaa Sireetti deemuun simatanii gara Naqamtee osoo deemaa jiranii humni agaazii magaalaa guutee fi Naqamtee gidduutti karaa cufuun hin dabartan jechuun uggurtee akka jirtu beekameera. Hawaasni magaalaa Naqamtees buqqa'uudhaan miilan deemee osoo dirmachuuf jiru humni agaazii naannoo yuunivarsiitii Wallaggaatti dhukaasa akka irratti bane maddeen gabaasaniiru. Yeroo ammaa kanatti haalli magaalittiin keessa jirtu akka yaaddeessaa akka ta'e kan nuuf eere maddi oduu keenya. Agaazonni hoggantoota Koongirees Federaaliist Oromoo ugguran kunneen obbo Baqqalaa Fambu'aanii nu haasofsiisan jechuun gaafachaa turuu isaanii fi uummanni fi poolisiin Oromiyaa tokkummaan hoggantoonni Koongirees Federaaliist Oromoo dhimma ittiin isin haasofsiisan hin qaban jechuun akka didan beekameera. Haaluma kanaan yeroo ammatti humni agaazii fi poolisoonni Oromiyaa walii gaarreeffachaa kan jiran yommuu ta'u, poolisoonni Oromiyaa qeerroowwaniidhaan abshiraan nuti isin bira jira jechuudhaan jajjabeessaa akka jiran beekameera. Hoggantoota Koongirees Federaaliist Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Addiisoo Bolaalaa naannichatti bilbilee kan dubbisnu yommuu ta'u, qaamonni badii kunniin hawaasadhaan wal arguudha hin dandeessan jechuudhaan yommuu gara magaalittitti deemuu barbaadan hoteela bultanii ganamaadhaan gara Finfinneetti deebitan kan isaan jechaa jiranii fi obbo Baqqalaa Faan garuu asuma bullee oolla malee hawaasa keenyadhaan osoo waliin argin hin deebinu, hawaasa keenyadhaan wal arguudhaaf ormarraa hayyama hin barbaannu kan jedhaa jira yommuu ta'u, sa'aatiin kun sa'aatii halkanii waan ta'eef agaazin dukkana dawoo godhachuudhaan miidhaa qaqqabsiisuu wanta dandeessuuf hawaasni keenya of eeggannoo barbaachisu akka godhu asumaan dhaamsa dabarsaa. Oduma wal qabateen uummanni magaalaa Geedoo Ijaajjii fi Baakkos hoggantoota Koongirees Federaaliist Oromoo gara Wallaggaa Naqamteetti imalaa jiran kan haala ho'aan simachuun ofirra dabarsan yommuu ta'u, magaalaa Baakkoo keessatti bu'uun uummata isaan simachuuf bahaniif obbo Baqqalaa Garbaa fi waahillaan isaa Dr. Maraaraa Guddinaa dabalatee uummataaf haasawaa babbareedaa akka taasisan beekame jira. Guyyaa har'aa uummanni keenya magaalaa afur keessatti hoggantoota Koongirees Federaaliist Oromoo dhimma uummata isaaniidhaaf qabsa'aa turaniif hidhaarraa tibba kana bahaniidhaaf simannaa akkaan bareedaa taasisanii badhaasa adda addaa kan kennaa fi turanii fi uummanni miliyoonaan lakkaawwamu osoo dhakkaan tokkos hin darbamin nagaadhaan akka adda galan obbo Baqqalaa Garbaa raadiyoo Daandii Haqaatti himaniiru. Simannaan magaalota Geedoo Ijaajjii fi Baakkoo keessatti gaggeeffame rakkoo tokko malee karaa nagaan kan xumurame yommuu ta'u, aantummaa poolisoonni Oromiyaa agarsiisan hedduu kan nama boonsu ta'uu isaa ibsuun uummanni magaalota kunniin haala gaariin poolisoota Oromiyaa nuuf galateeffadhaa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Nutis aantummaa uummata keessaniif agarsiisaniif galatooma jechuun poolisii Oromiyaa keenya galatoomfachuu barbaanna. Haala naannicha gubbaa jiru hordofuudhaaf obbo Addiisoo Bolaalaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dubbifne jira. Turtii isaa wajjin taasifne akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Halo. Yaa. Addiisuu yooyyaa. Yoo. Akkam nageenyi badhaadha fayyuma. Akkam nagaa badhaadha eenyu. Hamzaa Booranaa jedhama raadiyoo Daandii Haqaarraa bilbilaa jira. Waan isin gubbaa jirtan kan hordofaa jirra. Naqamtee seentanii jarri karaa irratti isin dhaabuu dhageenye turre warri humni agaazii. Mee maal gubbaa jirta yeroo ammaa kanatti? Kun amma nutti dhiyeera dukkanaa'eera. Ammallee Naqamteen seenne karuma gubbaa jirtanii? Karaa gubbaa seeneera kun asfaaltiin isaa cufameera. Namni baay'eedha. Poolisiin Oromiyaa nu faana jiru. Warri makalaakaa ammoo poolisii federaalaa isaanillee iddoo isaanii qabatanii jiru. Bakka diida gubbaa jirra bosona keessa. Maal jedhanii maal isin gaafatan maaliif isin ugguran? Waan isaan jedhan deddeebiin isaan gaafannee ture uummata arguu hin dandeessan uummata dubbistummoodha. Ammoo uummata kana dubbisuu barbaannaa nagaa fuudhuu barbaannaa waan biraatiin nuti akkuma bakka biraalletti Oromiyaa guutuu keessatti dhiyeenya kana adeemsisaa turre isuma wal fakkaata adeemsisnaa. Dabarsaa inni asuma jedhanii abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa jiru nuti itti gaafatama isaan fudhannaa. Kun poolisiin Oromiyaa
korri bittanneessa Oromiyaa jara kana ajjabee achi Gamboo kaasee agarsiisti simannaa OAF bira famaree ta'een dhufeera. Ammallee kanumatti sa'a dabarsaa jedhanii gaafatanii jiru. Ani bira dhaabbadhee dhageera. Hin ta'u kun hin ta'u matan dubbistanuu hin danda'amu jedhan. Amma wanni furmaataa jiru maal fakkaata akka falatti wanni kaa'amaa jiru guutumaa guututti boodatti deebi'aa saniin jedhamoo maal jedha wanni furmaanni isaan kaa'an? Wanni tokkolleen kaa'ame boodatti deebi'uus hin danda'amu. Konkolaataan isaa akkuma siin jedhe sana naannoo kiiloomeetira tokkotti dhiyaatu qabateera konkolaataan daandicha. Poolisii uummata kaan ammoo achi magaalaaf ni gidduu makalaakaa fi poolisii federaalaa galee uummataan gargar ni kutee jira. Duubatti deebi'uus hin danda'amne naannoo isaatti dhiyaatu uummatee jira. Isaan kan jedhamu yookaan hoteela hin geessine jedhu kallattii hoteela garuu achi ammoo baasuu uummata inni waliin argatan jedhu. Ishi uummata waan biraatiin nuti nagaa fuunaa hoteela hin geessine dhaabannee daqiiqaa lama ummata nagaa jennaan kunillee hin danda'amu jedhu duubatti deebi'uu qabu jedhu waanuma tokko murteeffamuu hin dandeenye ani qaamota biyya kana bulchaa godinaa fa'a bulchitoota godinaatiif bulchitoota magaalaa argee fiyaalii godhee ture bilbilaanii isaanillee gaafatee ture isaanillee nuti dhimma kanaatti gaafatama fudhannaa uumaa rakkoon hin jiru dhufanii haaseen nuti jennee kalee jalqabnee gaafachaa turre. Isaan ammoo kan jedhani isinuu yaallatu isin hiina yoo barbaachisaa ta'e isin hiinaa isinuyyuu rakkoo qabdanii jedhanii isaan ammoo bakka kanatti hin argamu warri bulchitootni godinaa fa'a bulchitoonni aanaa fa'a asitti argamanii jidduu mata kanaa seenuu qaban turanii anillee gaafa yaalee ture isaanii kafaltiin sodaatanii akka baqatanii jiranitti termina sinirraa dhaga'een kanumaaf qaama warra miilitarii waliin wal diilii godhaa jirra jechuun wal atakaaraa jirra nama dhaga'uu miti silaa lafa kana biyyattuu bulchaan bulchuttuu jira qaama mootummaatu jira qaamni mootummaa sunillee jara kanaa gadi ta'uu isaanii dhimmuma kanallee jidduu galanii karaa nagaaf ta'uuf furuu dadhabuu isaanii isaanumarraa dhaga'ee jira. Tole haala amma keessa jirtan kana keessatti uummata keenya gurra qeessee bakkuma hundaa waan isin keessa jirtan tarkaanfiin isin hordofaa jiruuf uummata keenyadhaaf kan yeroo ammaa kanatti isin dhagaa jiruuf maal dhaamtan jaaladdisu? Wanni hin dhaabnu uummanni keenya sochii hadhaawaa gatii lubbuu fi gatii gurguddaan tokkummaa isaa uumachuu danda'eera. Jijjiiramni xixiqqoon tokko dhufanii jiru. Garuu ammalleen mootummaa biraatiin bulaa akka jiru uummata keenya waliin abbaa biraatiin bulaa akka jiru qaama Oromiyaa bulchu caalu akka jiru warreen biyya Oromiyaa warreen mootummaa biyya Oromiyaa kana bulchina jedhan biyya kana bulchaa kan jirre uummanni keenya waa biyya kan hin qabne ta'uu beekee uummanni keenya kana baree qabsoo jalqabe cimeetti fufuu qaba. Hanga sirna ofii isaa uummatutti yoo deeme malee uummanni kun ammallee akka namaa jala jira, dhiitamaa jira, arrabsamaa jira, kadalamaa jira, du'aa jira. Kana beekee uummanni keenya qabsoo jalqabe sekondii tokko fadoo qabbaneessine gara biraa deemuu qaba. Hedduu galatoom jaaladdisu bulaallaa Dr. Mararaa Guddinaaf obbo Baqqala Garbaa naannoo kan keetitti dhiyeennan ni argamanii isaan dubbisuu dandeenya yeroo amma haala kana keessatti egaa dhaamsi isaan uummata keenyaaf dabarsan yoo jiraatellee osoo isaan dubbisuu dandeenya isaanillee bilbilli isaanii argatuu hin dandeenye hedduu nu rakkise. Obbo Baqqalaan jiru ibsa garsiisa. Obbo Baqqalaa dubbisuu dandeenya. Tole. Obbo Baqqalaa bira biraan ta'eef obbo Baqqalaa bira waliin jiru waan ta'eef isaan dubbisuu warra raadiyoodhaan. Alo obbo Baqqalaa yoo iyya nageenyi baraadha fayyuma. Akkam nagaa jirtu? Baga jiraatte jalqaba har'a wal argaa jirra aga hiikamtanii kanaan dura osoo isin mana hidhatti hin darbaminiin durallee isin dubbisaa turre raadiyoo daandii Aqaarraati Hamzaa Booranaati jalqaba baga gammadde waa hillaan kan kee waliin baga rabbiin si baase yeroo ammaa kana kunoo naqamtee seenuu dhorkamtanii jirtan waan jedhu dhageenye kanaaf bilbilee jalqaba baga rabbiin si hiikee jenneen booda maaltu deema jira obbo Baqqala Garbaa? Ayyee galatooma. Egaa uummanni keenya bakka adda addaatti akka nuyi mana hidhaatti hiikamnuu fi gaaffii adda addaa kaasaa ture gaaffii isaa kun milkaa'ee amma mana hidhaatti eega gallakkifamneen booda uummanni bakka tokkotti nu afeeree kottaa nu laalaa jedhee jennaan afeerraa uummataatiin uummata dubbisaa jirra kaleessa hamboo hin bullee achi kan magaalaalee
naqamtee irra jiran hunduma isaanii gara magaalaa Afursanii keessatti uummata kumaatamaan lakkaa'u nagaadhaan dubbifnee wal simannee badhaasa adda addaa nuuf kennanii nus immoo nagaadhaan akka jiraataniif hawwii hawwinee fi nagaa labsinee wanti tokkotu hin badin wanti tokkotu hin cabin addaan baane dhufnee guutee galuu eega jenneen booda waraanni federaalaa fi raayyaan ittisaa akkasuma koreen bittinneessaa federaalaa nu dhaabanii wanni lammaaniif hin beeknu kun amma gara sa'a lamaa fi walakkaa ol dhaabbannee jirra ugguramnee jirra bakka homtuu nu dhaabaniitu akkasumatti nama halkaniitti kun amma yeroo kanatti nu dhaabu wanni isaan nurratti raawwachuuf jedhanis hin beekne. Maalidha gaafiin seeraaf gaafiin sirna isaan gaafatan akka isaan achi duratti illee tarkaanfattanii uummata keessan hin argineef wanni isaan isin ugguraniif maal isiniin jedhaa jiran? Hin beeknu nuti wanni isaan jedhan abdii gadaafaa haasofsiisaniiru koree nu simatu haasofsiisaniiru anaan yookaan immoo koree keenya hin dubbisne waliin isin haasofne kanaatiif wanuma isaan barbaadan iyyuu hin beeknu. Uummata dhaqanii istaadiyeemiitti arguu hin dandeessanii uummata haasofsiisuu hin dandeessanii ka jedhudha. Halkan ofii keessanii kophaa keessan naqanii hoteela bultanii bakka deemtan deemtu malee uummata wajjin haasa'uu hin dandeessan ka jedhudha. Uummanni immoo akka malee nu barbaada nu dubbisuu barbaada nullee uummata keenyatti nagaa labsuu barbaadna waa'ee nagaa dubbachaatti ka dhufne kanumatti dubbannee magaalaalee biroo keessatti akkasuma sagantaa qabannee turre gara sanatti deemee jennaan kun gammaatti sa'aatii 3 ol bakka bishaanis hin jirre bakka homtuu hin jirre namni meeqa dukkana keessatti kun waraanaan marfamnee ugguramnee jira jechuudha. Tole egaa obbo Baqqala Garbaa dhaamsa nu dabarsitaniif waan keessa jirtan nu himuu keessaniif galatooma akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti labsiin yeroo muddamaa biyyattii irratti labsamee jira labsiin kun immoo akka raggaanedhaa fi miseensota mana marii paarlaamaa biyyattiidhaa fi uummanni akka duulatti bilbilaa waan kana nurraa argitee akka hin murtoofne dhorkaa jechuudhaan duulli geggeeffamaa jira isin yeroo ammaa kanatti Oromiyaan bakka tasgabbii biyyattiin tasgabbiin keessa jirtutti labsiin yeroo muddama kun hin barbaachisa biyyattii keenya keessatti dachi keenya keessatti akka sochoonee baanee hin galle dhorgamuu kan haaluma walii galaati mootummaa naannoo Oromiyaaf uummata keenyaaf ka biyya keessaaf biyya alaadhaaf dhaamsi keessan maalidha obbo Baqqalaa haala amma jiru gubbatti? Wanni jiru keessaa uummata keenya keessaati magaalaa Afursanii olii hagammaatti nama miiliyoonotaan ta'u haasofsiifnee dubbifnee dhufnee bakka kanatti qodaan tokko hin cabne dhagaan tokko hin darbatamne namni tokko hin madoofne namni wal hin lolle hin mufanne wayi tokko hin taane kana hunduma keessa darbinee uummanni keenya nagaan wal geggeessaa jira foollee isaatiin geggeeffamaa jira poolisiin Oromiyaallee nu walaalchaa nu wajjin hin ture nu geggeessaa ture haga ammaatti bakka takkatti illee bakka nuyi deemnetti beekumsi tokkollee rakkoo tokkollee hin kaane haa ta'u iyyuu malee immoo amma yeroo labsii yeroo hatattamaa jedhanii biyyuma ofii keessallee deemuullee nu dhorkaa jiru biyya keenya keessa deemuudhaaf illee warma ayyama gaafachuu sadarkaa keenya irratti gaafatamaa jirra immoo kana tole jechuu hin barbaanne kanaatiif naannoo keenya keessa deemaa jirra biyya keenya keessa deemaa jirra uummata keenya nagayaan dubbisaa jirra uummanni keenya nagayaan of bulchaa jira rakkoo takkaallee hin jiru wanni cabee hin jiru wanni gubate hin jiru kanaatiif nagaya waan deemna jennee wayita jennutti labsii yeroo hatattamaa jedhanii akka nuti wal keessa hin sossoone akka nuyi nagaa waliin hawwine biyya keenya keessatti akka garaa keenya akka hin daldalle akka hin jiraanne nu tolchaa jiru akkasuma gochaa jiru kanaatiif uummataaf kalannaamu uummataaf otoo hin ta'in mootummaa kanaaf kalannaamu barbaadu rakkoon yoo uumame rakkoon kana caalu yoo uumame biyya kana keessatti rakkoo kana ka uume mootummaa ta'uusaa uummanni keenyallee beekuu qaba eenyullee nu beekuu qaba uummanni keenya amma magaalaa naqamtee jiru akka jirutti buqqa'eetu gara nuti jiru magaalaa gara bakka nu jirrutti deemaati jira uummanni kun obsasaa ofiixate wanni inni ta'uu hin beeknu magaalaalee biroo Oromiyaa keessa jiran yookaan naannoo Oromiyaa keessa jirutti illee wanna ta'uuf jiru hin beeknu wanni isaan amma tuffiin uummata keenyaaf agarsiisaa kun akka malee kan nama aarsudha haa ta'u iyyuu malee uummanni keenya xiqqoo haa tasgabbaa'u wanna ta'u garuu sirnaan haa hordofu mootummaan kun garuu harka isaa sassaabbachuu qaba tuffii uummata kanaaf qabus dhaabuu qaba
nutis nagaa nu lakkisuu qaba biyya keenya keessatti nagaan akka jiraannuuf nuuf nu dhiisuu qaba hayyama isarraa fudhachuu hin qabnu ka jedhu qabna. Egaa hedduu galatooma obbo Baqqala Garbaa amma gurri isaanii itti fufee jira dabarsuu isin dhorkaa jiru yoo isin dabarsinellee hoteeluma bultanii uummata arguu hin dandeessan jedhaa jiran isinis boodatti hin deebinu uummata keenya dubbisuu qabnaa arguu qabnaa jedhaa jirtan murtiin keessan dhumaa maal ta'a obbo Baqqala yoo isaan gurri isaanii bifuma kanaan itti fufu ta'e. Nuti ammallee biyya keenya keessatti orma hayyama hin gaafannu ka jedhu kun murtoo keenyadha ejjennoo keenyadha. Kanaatiif bakka kanaas hin deemnu asuma bulla asuma oolla haga maatii keenya yookaanis immoo bakka deemuuf kaane kana haga geenyutti booddee hin deemnu haga turuun nurra jiru bakka kana turra jennan. Ayyee hedduu galatooma obbo Baqqala Garbaa waan isin keessa jirtan hordofaa uummata keenyadhaaf ni beeksisnaa rabbiin argitee irra isin arsu rabbi isin haa tiksu warra badii kanarraati hayyee nagaa keessa jiraadhaa deebinee quba isin qabaannaa horaa bulaa deebanaa. Ammee nagaatti nu jiraadhaa. Oduma agaaziidhaan wal qabatee humni nama nyaata agaazii guyyaa har'aa uummata godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidooloo irratti dhukaasa banuun namoota 6 akka rasaasan rukutan maddeenni gabaasaniiru. Humni agaazii kun guyyaa har'aa magaalaa Dambidooloo keessatti konkolaataa konferensii afuura beeksisa hima deemu qabuun qeerroon maaliidhaaf qabdan lakkisa hogguu jedhanitti uummata irratti dhukaasa banuun namoota 6 akka rukutan gabaafameera. Ilmaan Oromoo rukutaman 6 keessa kan maqaan nu dhaqqabe Hiikaa Suuphaa, Asfaaw Jeettoo fi Laallisaa Kaasaa akka jedhaman maddeenni keenya gabaasanii jiru. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduu yeroo ammaa kanatti nu dhaqqabe kana fakkaata odeeffannoowwan jiran hordofaa kan isin beeksifnu ta'a.